Ashamaa harka fuunee hordoftoota qophii keenya OCM ammaantan ammoo sagantaa keenya isa guyyoota darban dabarsaa turre ayyaana du'aa ka'umsaa sababeeffachuudhaan ammas itti fufnee jira. Har'ammoo kutaa lammaffaa isiniif qabannee dhiyaannee jira. Isinis itti dhiyaadhaan affeerraa keenyadha. Bu'uura mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 irratti nu eerameen mana kiristaanaa yeroo jennu qomoo adda addaarraa afaan adda addaarraa aadaa adda addaarraa namoonni jiraatan bakka itti walitti waamaman. Kana akka bu'uuratti hubachuu waan qabnuuf tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 4 haga 6 irrattis namoonni mana kiristaanaa jedhaman kun haaluma jireenyatiin illee garagara keessaa waamamanidha. Haala jireenya garagaraa keessa. Fakkeenya akka waldaatitti mana kiristaanaa jalqabaa fakkeenya kan nu ta'an duuka bu'oota gooftaati. Jireenya garagaraa irraa waamaman. Bu'uura lammaffaa Phexros irratti kaaseen warra akka Maatiyos fa'aa gibira sassaabuurraa, warra akka Phexros fa'aa qurxummii kiyyeessuurraa namoonni garagaraas iddoo kan biroodhaa waamamani. Kanaaf qulqulleettii mana kiristaanaa jennee guyyaa kaasnu kanatti kan nuti kaasaa jirru waa'ee qomoo garagaraa, waa'ee afaan garagaraa, waa'ee namoota biyya garagaraa, waa'ee namoota hojii garagaraa qabanii, waa'ee namoota ilaalcha garagaraa qabanii, waa'ee namoota ejjennoo garagaraa qabanii ta'uu akka qabu irraanfachuun qabu. Bu'uura kanaan ni dhalleedha. Bataskaan yookaan manni kiristaanaa qulqulleetti ilaalaa jirra kanuma hunda caalayyuu kan hundumaati kullaawit kan jennu sanas kana keessatti hubanna mul'ata Yohaannis irratti mana kiristaanaa lama akka jirtu sin kaastaniitu falmattuuf falmattuun ishee lafaati mo'attuun immoo walitti qabama kiristaanotaa wareegamtoota toloota dhugoomtoota Phaaphaasota qulqullummaa sadarkaa qulqullummaa kennitee manni kiristaanaa barsiisu sun hundi mana kiristaanaati. Isaan achitti mo'ataniiru. Nuti falmachaa jirra mana kiristaanaa lafarraa kan jiru. Walumatti qabatee garuu walumaa galli isaa mana kiristaanaati. Ishee mo'atte sana keessallee namoonni jiran qomoo garagaraarraa warra dhaqanidha. Afaan garagaraa warra dubbatanidha. Biyya lafaarratti karaa garagaraan warra waamamanidha. Hojii adda addaas immoo hojjechaa warra turanidha. Kana gadi bu'uuressinee hubachuun eenyummaa mana kiristaanaa qulqulleettiitiif bu'uuradha. Garuu amma qabatamaadhaan hubannoowwan kanaan faallaa ta'an ni jiru. Manni kiristaanaa gaafa afaan baay'ee dubbattu tarii tokkummaa mana kiristaanaa ni diigama laata. Akkasumas ammoo manni kiristaanaa tajaajila isheetiif ishee rakkisu bakka tokkotti amma waa'ee afaan adda addaatiin tajaajilu gaafa kaastu namni tokko argariin tokko bajetiin hin jiru siin jedha. Akkamiin afaan hundaatiin tajaajila kan jedhu tulluu kan itti ta'u jira. Tokko immoo mataadhuma isaatiin afaan adda addaatiin dubbachuun sanyummaa wajjiniin wal qabsiisanii kan hubatan ni jiru. Fedhii siyaasaa wajjiniinis wal qabsiisanii kan hubatan ni jiru. Mee isa kana waliin wal qabsiiftee barsiisaa wannati jechuu dandeessu yoo jiraatu yoo nu dhageessiftee baay'ee gaariidha. Egaa tole ulfaadhaadha. Manni kiristaanaa afaan hin barsiisuuf kan isheen caalatti barbaaddu baajata qarshiitu hin ta'in baajata yaadaati. Baajetni yaadaa jiraannan afaaniif haasa'uudhaan namni kaffalu hin jiru. Lafa namni jirutti afaan inni danda'u barachuu danda'u qaba. Lakki afaan hin barachuun sanyummaadhaan fedhii siyaasaatiin wal qabata jennaan kanaaf immoo itti gaafatamaa dursaa gochuu hin qabnu Kiristoosidha jechuudha. Kiristoos fedhii siyaasaa qabaaree duuka bootaaf afaan 72 yeroo kennu. Kana duwwaa miti. Namni Kiristoos fannifamuu isaatti amanu bar qulqulleettiin mana kiristaanaa afaan lallabuu akka qabdu hin amana. Maaliif jennaan guyyaa jimaataa warri tajaajillus warri kan biroonis dhagahaa turre dubbifama manni kiristaanaa dubbistu keessumaa amantaa abbootaarraa wangeela Yohaannis irrattis wangeelota afran irratti akka barraa'e Ayhuudonni bar Kiristoos jibbuun isaanii akka isaaniif beekamu jaalala miti kan labsaa jira. Kiristoos jibbuun isaanii iyyuu akka isaaniif beekamu afaan Roomaayistii Giriikii fi Hibruutiin barreessanii kan maxxansan. Jibballee jechuudha. Jibballee kan gaafii nama xuumu isaan jibbaafu afaan yoo fayyadamanii nuti tajaajila gaariidhaaf jaalala labsuudhaaf fayyina Kiristoos hin ta'e labsuudhaaf maaliif afaan fayyadamne kan jedhu gaafii biraa namootuma sanaaf warra yaada akkasii qaban. Kana duwwaa osoo hin ta'in gooftaan keenya mana kiristaanaa jalqabaa duuka bu'ootaaf afaan 71 dabalataan laateera kan isaan beekan irratti 72 godhatanii tajaajiluutti kan. Kun maal jechuudha? Namni kan inni amanuutti dhufu dhagahuurra. Dhagahuun immoo sagalee Waaqayyooti jedha miti qulqulluu Phaawulos Room irratti. Kanaaf namni sagalee Waaqayyoo dhagahee akka fayyu barbaadamu waan foon isaan dhagahuun itti hima. Egaa afaan amma fayyadamnu kuni asamiinsi fayyadamuu dandeenya. Foon keenya wajjin kan hafuudha garuu namni samii yeroo deemu yaada Waaqayyootiin walii gala. Afaan barbaadayyuu yoo dubbate walii gala achi edda dhaqe. Garuu hanga lafarra jirru lubbuun koo dhageessi, lubbuun kee dhageessi kana dubbattus walii gala wanni jedhu hin jiru.
namni afaan dhagahu waan itti guddateen waan afaan isaa itti hiikkateen dhagahe akka fa'i kun mirga miti dirqamadha. Bataskaanaaf warra nuti duuka bu'oota miileffanneerra miiltoo duuka bu'oota godhanneerra akka Kiristoos duuka bu'oota erginus duuka bu'oota warri jedhan luboonni barsiisonni daaqonoonni kana raawwachuun afaan hin bataskaan akka barsiistu gochuun kun mirga miti dirqamadha. Ani numaayyuu barsiisaa maalan jedha seetanii egaa kadhannaa amantaa irratti waa'ee mana kiristaanaa yoo dubbannu mana kiristaanaa tokkittii qulqulleettii kan hundaa fi duukaa bu'ootti ni amannaa jenna doogmaa keenyadha. Kana miis gochuun doogmaa miis gochuudha jedhee tayyaadhaan amma dhimma sirnaa otoo ta'e amma fakkeenyaaf amma akka biyya keenyatti qaddafamutti biyya Ameerikaatti qaddafamu baachuu danda'a haalonni nu daangeessuu danda'u lakkoofsi lubootaa lakkoofsi daaqonotaa hagamaa ta'u kan jedhu akka haalichaatti murteessuu dandeenya. Kuni garuu baargeeyin kan ittiin goone doogmaa ta'ee kan nuuf taa'edha. Kanaaf namni afaan adda addaa bataskaana keessatti lagatu yoo jiraate inni doogmaa kanaan walitti bu'aa jira jedhee tayyaadha. Maaliif doogmaa keenya irratti bataskaanni kan hundaati yoo jenne afaan hundaatiin lallabuudhaan afaan hundaatiin tajaajiluudhaan mul'achuu qabdi ka. Manni kiristaanaa duukaa bu'eettidha yoo jenne akkuma duukaa bu'ootaa afaan hundaa dubbachuu qabdi ka. Akkuma duukaa bu'ootaa ammoo luboonni afaan garagaraa dubbatan aadaa garagaraa profeeshinii garagaraa hojii garagaraa qomoo garagaraa irraa dhufan achi keessatti hirmaatanii yoo tajaajilan qabatamaadhaan mul'achuu qabaa jechuudha. Aangoon lubummaa hundaafuu laatameetu arguu qabna jechuudha. Afurri duukaa bu'ootaa wangeelli hundaaf dhaqqabuu qaba jedhu hin jiru taanan doogmaadhaan walitti bu'aa jirra. Anamma akkuma doogmaa keenya hereesidha doogmaa kana keessaa yoo baane yookaan immoo barnoota biraa fiduudha jedhameetoo waa'ee iccitiiwwan gurguddoo irratti haasa'amutti kana keessattis underlying goonee hubachuu qabna akkaataa sanaan jedhee tayyaada. Tarii wanni dogoggore yoo jiraatu wanni qajeeltanis yoo jiraate wanni immoo itti dabaluu barbaadanis yoo jiraatu tunaa kaastanii baay'ee gammada. Bu'uurarraa kaastan barsiisaa keessumaa hundee abbootaa kan abboonni 318 hojjetan doogmaadha. Waa'een dubbii Sillaasee achi keessatti ka'e doogmaadha. Waa'een dubbii Dubroo Maariyaamii achi keessatti ka'e doogmaadha. Sana hunduma kaasnee yeroo mana kiristaanaa bira dhufnu tokkitti qulqulleetti duuka buutuu kan taate mana kiristaanaatti amanna jennee ejjennoo keenya ibsaa jira. Namni sanatti hin amanne garuu amanticha keessa hin jiru jechuudha. Namni sanatti hin amanne garuu eebba amantaa sanaan dhufu sin argatu jechuudha. Kana duwwaas otoo hin ta'in namni tajaajila afaanii baqatu yoo jiraate aadaadhaan tajaajiluu kan baqatu yoo jiraate tokkoffaa barnoota Kiristoositti nama hin amannedha. Innis Ayhuudota keessatti dhalate yoo guddatume aadaa Ayhuudotaa kabaje. Uffanni inni uffates kan akka warra Ayhuudonni uffachaa turanidha. Dubartittiin Samaariyaa surra gaadha kitaaba Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irratti. Ati nama Yihuudaa miti yeroo jettu maal barteet innaan uffata isaa ilaalteeti. Kuni ragaadha. Kana duwwaas otoo hin ta'in namni tajaajila afaan ittiin aman guyyaa guyyaadhaan itti gaafatamummaa lubbuu ofirratti kuusaa akka jiru barachuu qaba. Maaliif afaan hin barachuun walqixxummaa siyaasaa saba namni otoo hin ta'in walqixxummaa lubbuuti. Dhimma lubbuu wal qixxaatee fayyu. Kanaaf namni afaaniin hin barsiisuun tajaajilu jedhu lubbuun hin fayyinii, Kiristoos ittiin amaniinii, amantaa dhugaan qabaatiin karaa sirriirra hin deemiinii nama jedhudha. Ani dhaamsina sumaan dabarsu tokko yoo jiraate namoonni akkas jedhan yoo jiraate maaliif itti gaafatamtoota of taasistu? Maaliif dhiiga namaa kuufattu ofirratti? Mee isin fayyitanitti kun gara biraatiin inaaffaadhas natti fakkaate ani fayyeeraatiin fayyididha. Karra cufuu jechuudha. Waa'ee keessaniif maalitti karra cuftu jedhaa gooftaan Yesuus Kiristoos Fariisota jechuudha. Ofiif hin galtanii nama galutti garuu mootummaa kootti nama galutti balbala cufu. Ofiifis hin galan. Sababni isaa ijaa isaanitti balbala cufaniif jechuudha. Jarattis immoo balbala cuftu. Jaree waan jiru namatti balbala hin cufiina. Maal akkuma nan amane namni yoo afaan barbaadeen dhagahee fayyi. Aname meen kooriin koo qabxii ijoon koo namni Kiristoositti amanudha. Afaan barbaade naa baratu. Aadaa kam keessa iyyuu haa jiraatu. Gin akkamitti gara Kiristoositti dhufee haa amanu dubbii jedhudha. Wal nu dhabsiisuu han qabus yoo jiraate barnoota doogmaa akka kana cabuudha yusiluma. Irrattuu dubbachuu han qabnu yoo jiraate bataskaannu u'uu doogmaan koo cabeera jechuu han qabdu yeroo afaan hin barsiisuun kuni cabuudha. Jedheetu amanaa. Guddaa galatooma barsiisaa egaa jimaanni moggaasni isaa mana kiristaanaa toliin jenneerra. Qabxiin hafee yoo jiraate achumaan kaasuu dandeessu hin hafne taanaan immoo kallattiin garamee sanbata duraatti adeemnu. Gara sanbata duraatti yeroo dhufnu sanbarri duraa kunis dubartoota qulqulloota jedhamuudhaan beekamti. Sanbanni tun dubartoota qulqulloota jedhamtee kan isheen itti moggaateef dubbiiwwan ijoo gurguddoon lama jiru baay'ee keessa. Inni jalqabaa tajaajilaa fi gahee dubartoota mana kiristaanaa keessatti qaban bal'inaan kan itti kaasnudha. Guyyaa kanatti egaa hundumti keenya akkuma beeknu du'aa koomsa yeroo yaadannu Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 1 haga 19 irra seenaa jiru sana bal'inaan yeroo dubbisne
dukkana namni sodaatu tos sodaati. Dukkana keessa waan baay'ee jira, kan saamu jira, gufuun jira. Sana hunda mo'attee dubartittiin tokko awwaala gooftaa urgooftuu dibuuf Maariyaamii ishee Maqdalaa yeroo isheen dhuftu arganna. Kun kutannoo akkamiitiin dubartoonni bataskaana keessatti tajaajiluu akka danda'an, firiis akka buusuu danda'an, akkanatti tajaajiluu isaaniitiin illee gatii akka qaban gooftaan yeroo ibsu jalqabaaf du'a ka'umsa isaa isheetti agarsiise. Kanaaf gahee dubartoonni tajaajila mana kiristaanaa keessatti qaban bu'uuranii guyyaa itti ilaalluudha jechuudha. Du'a ka'umsis jalqaba kan mul'ate dubartoota qulqullootaa fi kanaaf kanaan moggaastee barsiisti manni kiristaanaa. Qabxiin kan biroo ammoo kabaja dubartootaaf laatamillee kitaaba qulqulluu keessatti bal'inaan kaasnee ilaaluu dandeenya. Namoonni baay'een maal jedhu uumama jalqabaa sana akkaataa hewaanitti uumamte irraa kaasanii namoonni baay'een barteedhaan taateedhaan qabxii ijoon amma keessumaa bara sanbata kanatti kan barsiifamu maalidha? Namoonni baay'een hewaan bitaacha addaamirraa uumamteedhaan taatee filosofii tokko kan fidan jiru. Inni garuu homaa miti. Kitaaba irratti bakka itti barreeffame hin qabu. Bitaarraa mirgarraa jedhame. Cinaachuma qofa. Innumaa beektonni mana kiristaanaa kana maaliin barsiisu? Ol fidee mataarraa otoo uumeera ta'e olaantummaatti agarsiisti ture. Ituu gadi siqee qeensa miilarraa uumeera ta'e inni immoo gadaantuudha jedhaani. Walakkaa cinaachaa kana uumuunsa isinlattuu wal qixadha. Maaliif jiraachuufis Kiristoositti amanuufis mootummaa Waaqayyoo dhaaluufis wal qixadha jedhee bu'uurri wanna jiruuf kabaja dubartootaa kana itti baranna bal'inaan. Kan biraa immoo gooftaan hammam akka dubartoota kabaje kan nuti kaasnee ilaallu du'a ka'umsa isaa sana hunda dursee Maariyaamitti agarsiisudha. Kan kana caalu maaltu jira ree? Gooftaan maal jedha? Anasta Galiilaa kulluun asqaahula Kiristoos. Dubartoonni Galiilaa hundumti Kiristoosiif boo'aa turani jedha guyyaa jimaata. Dubartoonni akkasitti boo'an sun warri kaleessa akkas ta'eera jedhanii turan sun amma garuu dhufanii gooftaa isaanii kabaja guddaadhaan ifa uffachuudhaan yeroo argan inni sangama akka isaan kabaje abdii akkamiis akka horatan bal'inaan kan keessatti ilaalluudha. Asirratti dubbii ijoon tuqnee dabarru Maariyaamiin yeroo gooftaan du'aa ka'u barsiisaa koo jetteenitti rabbuuni jetteenitti garagaltee garuu harka qabachuudhaaf yeroo jettu tingi Ismaa'eera gohaa ba'aawwee gara abbaa koo waliin baane wanna ta'eef nan tuqini jedheeni. Sun egaa icciitii bal'aa dubartoonni luba akka hin taane sana keessa immoo fooniif dhiiga Waaqayyoo qaqqabachuu akka hin dandeenye icciitii bal'aa agarsiisuudha jechuudha. Toomaasin immoo guyyaa Toomaas irratti akka kaasne kottu qaqqabadhu laali cinaacha koo jedheen. Kanaaf lubni qaqqabachuu danda'a fooniif dhiiga Waaqayyoo jenneetu laalla. Walumaa galatti gaheef tajaajila dubartoonni mana kiristaanaa keessatti qabanii fi olaantummaa kabaja isaan immoo tajaajilaan argatan kan gooftaan isaan badhaase bal'inaan kan itti yaaddannudha. Tole egaa amma wanni wal makuu hin qabne maalidha? Gaheen tajaajilaa fi dhimmi wal qixxummaa wal makuu hin qabu. Amma namoonni baay'een dubartoonni gaheen tajaajilaa isaaniif laatamuun isaanii fakkeenyaaf dubartii waan luban taaniif manni kiristaanaa mirga dubartootaa akka hacuucutti warri hubatan jiraachuu ni danda'u. Garuu kun gahee tajaajilaati malee dubartiin tokko dhiiraa gadi jechuu miti. Hundumtuu gahee mataasaa ni qabaata. Ramaddii mataasaa ni qabaata jechuudha. Kennaa mataasaas ni qabaata. Hundi kennaa isaatiin tajaajiluu qabu malee kennaa isaatiin ala borcuun qabu. Kan dhiirri tajaajilu jira, kan dubartiin tajaajiltu ni jira, kan immoo yeedaloo qabu, kan sagalee qabu, kan itti tajaajilu ni jira, kan dubbii danda'u, kan itti tajaajilu ni jira. Hundi kennaa isaa irratti hundaa'ee akkaataa itti isaa fayyamametti akkaataa ramaddii isaatti tajaajila malee wal qixxummaan wal borcuudhaan jechuun kennaa keetiin ala deemuudhaan hin mul'atu jedheetanii hubadha. Tarii wanti itti dabaltee jiraate kanarratti maaliif yeroo baay'ee riifar kan godhamu kanadha. Erga akkas taate maaliif hin barsiifne ree? Erga walqixa taate maaliif luban taane ree? Erga walqixa taate maaliif paappaasiin taane ree? Gaafiin jedhu ni jira. Keessattuu moodern soosaayitii hawaasa ammayyaa biratti kuni gaafii baay'ee yeroo baay'ee ka'udha. Egaa kana akkaataan ittiin ilaaluu qabnu foonumaan gaafa jiran yeroo inni ilaalla ta'ee dhiirri wanta hin deenyeef dubartii dhaggadi jechuu miti. Daa'ima garaa isaatti waan hin baanne. Dubartiin immoo gaa'ela keessatti fakkeenyaaf ga'een fuudhuu dhiiraaf kennama. Dubartiin waan hin fuuneef yookaan waan hin dhalchineef dhiiraa gadi dhachuu hin dandeenye. Kuni sirna uumaati. Tajaajila biras yeroo dhufne kennaadhuma gooftaan kenneedha malee kaaseedhamee dubbii ijoosaa hanga du'aa ka'umsa arguutti gahaniiru. Mootummaa Waaqayyo walqixa dhaalu kennaa isaanii kenname bu'uureffatee walqixa tajaajilu bataskaanni
kennaa isaanii yoo raawwatan maqaa tokkoon isaan waamti walqixa mucummaa sillaasee laattii fi walqixa cuubamu tajaajilli kennu walqixa fooniif dhiiga waaqayyoo nyaatu jireenya bara baraa argachuudhaaf. Kanaaf dubbiin tajaajilaa fi akkuma isin jettan dubbiin walqixxummaa garaagaraadha. Walqixa godhee tuume tajaajilatti garuu kennaan namaa garaagara. Namni waan kennameen qofa tajaajila bu'uura kanaa yoo banne gaariidha. Bal'inaan ni kaasne yeroo kaanii amma gaamee gara sanbata guddaatti haa ceenu. Sanbatni guddaa kun akka aadaa Oromootti keessattuu hawaasni baadiyyaa keenya gabata dhiqaa jedheetu waama guyyaa kana. Egaa hawaasa baadiyyaa biratti egaa du'aa ka'umsi kabajamee torban guutuu gammachuudhaan turanii sanbanni guddaa daagamtinsaa'ee jedhameetoo beekamu kuni yookaan immoo gabata dhiqaa jedhameetoo beekamu kuni bakka nyaanni inni dhumaa kan ayyaanaaf qophaa'e bakka kan itti dhiyaatee qophaa'eetoo nyaatanidha. Kanaaf gabata dhiqaayyuu jedhamee kan jedhu ni jira. Egaa magartuunis egaa waa'ee gabata dhiqaa kana waan kaasu waa'ee hojiiwwan golaa kana waan kaasu wanni itti dabaluu barbaadde yoo jiraatte itti nu dabaluu dandeessi. Garuu meegaa ammoo barsiisa aadaadhaanis wal qabsiisatu waa muraasa nuun jedha. Egaa ulfaadhaadha. Sanbanni isheen torban sanbata du'aa ka'umsaatti jirtu du'aa ka'umsa lammaffaa kan daa'imman tinsaa'ee jenneetu yaaddanna. Dubbiin ijoo sanbata kana keessa jiru raggaasisuudha. Wanna sanbata sanatti ta'e eeyyeenuuf ta'eera. Wanna gochaa sanbata sanaan arganne gooftaan keenya yeroo du'aa ka'u du'a moo'eera, duuti moo'ameera, jireenya nuu kenneerra, bilisa baaneerra, lubbuudhaan boqanna. Egaa inumaayyuu sanbata kanatti boqonnaa lubbuu isaachitti arganne san irra deebisne yeroo itti raggaasisnudha. Akka barsiisa kitaaba qulqulluutti mul'ata gooftaan keenya taasise erga du'aa ka'ee booddee mul'ata inni mul'ate bal'inaan kan itti kaasnudha. Kitaaba qulqulluu keessatti duuka bootattis mul'ateera, torban isaatti Toomaas fa'aafis akkuma amma sila kaasaa turre mul'ateera. Karaa aadaatiin garuu wanti sanbata sanatti ta'e gammachuu san irra deebinee ibsaa jirra jechuudha. Waliigala isaa goolamuudha. Inumaayyuu walitti qabamne hanguyyoota sanaa caala yeroo baay'ee ayyaana ijoo yeroo jennu aadaa keessatti namni mana isaa jira baay'inaan. Isa darbe kana garuu walitti dhufeetu tokkummaadhaan gabataa dhiqneetu oolmaa gooftaan keenya nuu ta'e sana yaaddanneetu gammachuudhaan nageenyaan gara isa biraatti immoo bobbaana. Maaliif du'aa ka'umsa booda waan baay'een ni jira. Yeroo biraa itti kaasuu dandeenya. Ayyaana guyyaa 50ffaa keessas wanna ta'eef amma immoo gara sanatti yeroo itti deemnudha. Hankanaa garuu goolabni isaa kanadha jedhanii aadaa keessatti waliin nyaachuun waliin dhuguudhaan yeroo bal'inaan itti goolabanidha. Akka kitaaba qulqulluutti garuu barsiisni isaa mul'ata gooftaan keenya du'aa ka'umsa booda taasisee duuka boota isaaf Toomaasiif maatiiwwan du'aa kaan yeroo inni fayyifamu 500 kanneen kan akkanitti bal'inaan yaadannudha. Waa'ee du'aa ka'umsaa itti raggaasisna boqonnaa lubbuudhaan arganne caalatti raggaasisna ifatti hin baasne. Akkuma gooftaan Iyyasuus Kiristoos dura du'aa ka'uun isaa iddoo muraasaa fi haalota muraasatti inni mul'ate suni booda immoo sirriitti bakka hundi isaanii jiranitti mul'achuu isaa kan itti mirkaneeffannudha. Miti gabata dhiqaa kanas gaafa laaltu inni dura akkuma tamma jetti ayyaanicha manatti kan kabajanidha. Booddee ammoo gaafa gabata dhiqaa kana ammoo hawaasni walitti ba'ee wal gaafatee walitti mul'ateeto jechuudha. Walitti mul'atee raggaasifachaa jechuudha kan itti kabajudha jechuun ni danda'ama. Egaa dhugumatti waan gaariidha kan nu kaasaa jirtani barsiisaan Dammallaash. Kabajamtoota hordoftoota qophii keenyaa egaa hammaan tana kan isiniif dabarsaa jirru waa'ee qophii ayyaana Faasikaa yookaan ayyaana du'aa ka'umsaa bara 2014 miidiyaan keenya OCMdha kan wajjiniin jiran barsiisaa Dammallaash akkasumas faarfattuu Magartuu fi faarfataa Gammachuuti. Akkasumas iddoon itti sagantaan keenya waraabamaa jiru Universal Studioodha kan ogeessi kaameeraa nu qajeelchaa jiru ammoo obboleessa keenya Kabbee Hirkooti. Nu waliin turan amma saffeerraa keenyadha. Kallattiidhaan gara faarfannootti ceena jechuudha. Faarfattuu Magartuun nu gidduutti argamti. Faarfataa Gammachuunis isaan kan nu waliin faarfatan ta'a. Yeah.
Kabajamtoota hordoftoota qophii keenyaa kan daawwachaa jirtanii OCM'dha. Sagantaa keenya ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos bara 2014 kabajamu ilaalchisee sagantaa as Universal Marketing Studio nu qopheessetti kan kabajaa jirrudha. Ana waliin gaa barsiisaan Dammallaash ni jiru, akkasumas faarfattuun Magartuu fi faarfataan Gammachuun ni jiru. Egaa ammas gaa mariin keenya barsiisaa Dammallaash wajjiniin qabnuu fi faarfannoon keenya kan itti fufu ta'a. Gara barsiisaa Dammallaash tani isin deebisa. Egaa akka walii galaatti du'aa ka'umsi maalidha kan jedhu ilaallee jirra. Akkasumas ammoo du'aa ka'umsarraa hanga guyyaa gabata dhiqaa guyyoota jiran moggaasota isaa kitaaba qulqulluu irratti seenaawwan eeraman wajjiniin wal qabsiisnee too ilaaluudhaaf yaallee jirra. Amma immoo akkanaa kaastan gaa kanan ani barbaadu gaa durattis xiqqoo tuquudhaaf yaallee jirra. Duudhumti gooftaa kuni akkamitti ilaalama? Gooftaaf duuti ni malaayi. Duu qofa miti fannifamuun itti tufamuunsaa salphachuunsaa Pilaaxoos fuulduratti himatamee dhiyaachuunsaa erguma dhalatee boodayyuu akkuma dhalateen ari'atamuunsaa gara biyya Misraatti jechuudha. Heroodis isa ajjeesuudhaaf barbaada jedhameetu erga waaqa ta'ee maalidhaaf ari'amare? Erga waaqa ta'ee maalidhaaf reebbamire? Erga waaqa ta'ee maalidhaaf fannifamire? Erga waaqa ta'ee maalidhaaf du'ere? Waaqa jennee waaqa wajjiniin wal gitaayi du'a yoo jennu mee kanarratti yaada qabdan? Egaa ulfaadhaadha. Jalqaba irratti kan nuti kaasnu waaqni egaa waaqadha. Hunda danda'aadha. Jabaadha. Qulqulluudhaas duutis kan isaaf hin himamnedha. Maluu qofayyuu tun ta'e waanumti du'a jedhu isaaf hin himamu. Amala isaas miti. Kana qofa miti mee waaqa qofatu hin ta'in kan inni uume keessaa ergamootaaf iyyuu duuti hin himamu. Kanuma waaqayyoo dhiisne ergamoonni waaqayyoo amman du'an baraan jiraatudha kitaaba kufaalee irraa akka nutti himame. Waaqni garuu kan hunduma caalaatti duuti kan isaaf himamu miti. Maaliif du'eree? Maaliif dhalateree? Kanuma caalayyuu namoonni waaqadha silaa hunda danda'a achuma ta'ee waanuma barbaade hojjechuu hin danda'u. Guyyuma tokkotti addaamiif fayyisuu hin danda'ure. Maaf duun isa barbaachise kan jedhanii fi qulqulluu Abbaa Giyoorgis Zagaasicaa maxaafa misxirii yookaan kitaaba iccitii kan jedhamu irratti maal jedha? Du'aa ka'umsi gooftaan taasise xumurri isaa moo'insi immoo jaalaladha jedha. Kan yeroo guduunfu akkamitti ibsa? Waaqa ta'ee otoo jiru, humna qabeessa ta'ee otoo jiru kan hunduma ta'uunsa jaalala dhala namaatiif qabu yeroo ibsudha. Xumurri kanaa jaalaladha. Isaaf immoo hin jenname kitaaba Gibra Himaamaati yookaan kitaaba dhukkubbii bataskaana keenyaa keessatti yaa gooftaa si'iif duuti kan hin himamne hin duute. Siif dhukkubbiin kan hin himamne dhukkubbii 13 fannoo fudhatte jenna. Siif waraanamuun siif kabalamuun kan hin himamne mismaarota 5 waraanamteetta. Harki Ayuudota harki namootaa si kabala jenna yaa gooftaa. Siif garuu xu'uumamaamaati. Dhukkubarraa goonka bilisa kan ta'e kan isaaf hin himamne kan isaaf hin dubbatamne. Dhukkubni kan isaaf hin yaadamne duuti kan isaaf hin yaadamnedha. Kana kan ta'e garuu tokko jaalaladha bu'uurrisaa. Kana malees ammoo foon addaam uffateera. Foon addaamitti du'atu jira. Foon addaamitti rakkachuutu jira. Foon addaam isa inni uffate sanatti beela'uutu jira, dheebochuutu jira. Waaqni amalummaa isaatiin ta'ee malee fakkaatee mul'atu. Kan inni dhufe nama goonkaa waaqa goonkaa ta'eeti. Icciitii tawaahidootiin kan nuti amanu. Kanaaf nama goonkaa kan ta'e kun jaalaluma isaarraa kan nu hubannu waan nu hojjenne hojjetee nutti agarsiisuu qaba. Fakkeenyaaf gooftaan keenya. Kabalamee obsuunsaa foon kanaan yeroo kabalamtan obsaa.
utuu waaqummaa sanaan ta'eera ta'e innoo waaqummaadhaan nunoo fooniin waan kabalamne ittamitti obsine jechuu dandeenya. Amma garuu foon namaa uffate kana nan uffadhe foon keessanidha. Efreem qulqulluun inni Sooriyaa maal jedha? Isma koonanna zawada tawalda Maariyaam Qiddist Dingil. Dubroo Maariyaam irraa dhalatee fira keenya ta'e jedheera fooniin fira keenyadha. Waan nuti qabnu inni qabaateera. Zanbala haxiyaat baay'ataa jedhu abboon yeroo barsiisa. Cubbuu malee waan dhalli namaa godhu hunduma godhe. Beela'eeras dheeboteera. Kuni maalidha bu'uurri isaa? Waanan ani godhe kana gochuu dandeessu. Fakkeenya yeroo shimalaan rukutamu yeroo dhukkubbii 13 fannoo irraan geessisan Pilaaxoos fuuldura yeroo dhaaban hin callise. Isinis akkana gootu amantaa keessan ganaa yoo jedhamtan wanta Waaqayyo akka raawwattaniif sinitti hime namoonni biyya lafaa fi yaada biyya lafaa hin qaban hin raawwatinaa yoo jedhaman isinis akkanatti obsitu. Kanaaf jaalalaan kan dabalate immoo barnoota guddaa kana nu barsiisuuf malee waaqummaa isaatiif duutiin himamu. Dhukkubnis kan isaaf yaadamu miti. Kanaaf guduunfansaa jaalaladha. Kan biroo immoo asumattuu hunda danda'u Waaqayyootu bana. Namni Waaqayyo hunda danda'aadha jedhu Waaqayyo hunda danda'aadha. Samiirra saangoo isaatiin jiraachuu danda'a. Asirras gad dhufee fooniin dhalachuu bifa garbichaatiin deddeebi'u. Bifa garbichaatiin achitti gooftaa ta'uu danda'a, asitti immoo garbicha ta'uu danda'a. Kana qofa miti achitti waaqummaadhaan otoo ajajamu asitti Pilaaxoos fuuldura dhaabbachuu danda'a. Akka namas ajajamuutti. Kuniyyuu mataansaa hunda danda'ummaa Waaqayyo akka dinqisiifannu aangoo olaanaa Waaqayyo akka dinqisiifannu kan nu taasisu. Namoonni baay'een maali sila Waaqadha akkamittiin akkas rakkate akkas dhiphate Waaqadha sila erga jenne maaf hin danda'amuufi eeyotu isa dhorka maaltu isa daangeessa. Inni waa achirratti Waaqate asirratti gad dhufee nama ta'u inni achirratti hunda gaggeessa asirratti gad dhufee harka namaatti bitamuu qabalamuu ni danda'a. Kanaaf wanti isa daangessu tokkoyyuu hin jiru. Inumaa bar gad dhufee foon uffatee rakkachuun isaa waaqummaa isaa caalatti ifa kan baasudha malee waaqummaa isaa irratti shakkii kan nama horachiisu miti jennee ilaaluu dandeenya. Yaada gaarii naa kaasaa jirtu barsiisaa Pope Shinodaa sadaffaan taayin the power and the glory kitaaba jedhu irratti maal jedhu new philosophy of power jedhuun waanii kana jechuudha. Falaasama humnaa isa haaraa. Falaasamni humnaa addunyaan hubatu olaantummaan wanna itti mul'atu qofaadhaan wanna barameen aadaa keenya keessatti wanna barameen qofaadha olaantummaan kan mul'atu. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu caaluusaa moo'uusaa jaalalaan agarsiisa akkuma duratti barsiisan kaastan jechuudha. Jaalalli suni ammoo ilmi namaa ni injifatama jedhamee ni injifata jedhanii daandii ijaaranii jechuudha. Jechuun du'aa akkamitti du'a injifata. Beela'aa akkamitti beela rakkachaa akkamitti rakkoo bifa garbichaatiin deddeebi'aa akkamitti garbummaa jalaa nu baasa. Innuu silaa bifa garbichaatiin deddeebi'aa jira. Akkamitti Pilaaxoos fuulduratti himataa ta'ee himatamee akka yakkamaatti ilaalamee addaam yakka isaa fi cubbuu isaa irraa akkamitti bilisa baasa. This is the new philosophy of power jedhu. Falaasama humnaa isa haaraa. Falaasamni humnaa inni addunyaa irreedhaan caaluudhaan yookaan maallaqaan yookaan godhaan yookaan waan ta'een caaluudhaan kan mul'atudha. Falaasamni humnaa gooftaa Yesuus Kiristoos irraa baranne immoo gad of qabuudhaan injifachuu. Hunda otoo qabu akka hunda hin qabnetti. Hunda otoo danda'u akka hunda hin dandeenyetti. Waan addunyaan kun addadha jedheetoo hubatuun faallaa ta'e jechuudha. Ogummaa fayyiinsaa gooftaan Yesuus Kiristoos nutti agarsiise kanadha. Maaliif foon uffatee maaliif yaa waaqa koo jedhee maaliif dheebodhe jedhee maaliif fannoo irratti akkasitti man kararree kan jedhu bargiyoo kan abbootiin keenya ogummaadhaafi jedhu miti. Ogummaa diiyaabiloos bifa bofaatiin dhufeetoo ittiin heewaan dogoggorsiise sana ogummaadhaan deebisuudhaaf innis cimina isaatiin otoo hin ta'in dadhabaadha jedhameetoo yoo yaadamu akka diiyaabiloos ogummaa kanaan injifatuu fi numaayyuu duratti kan kaasaa turtanii yemmuu gooftaan Yesuus Kiristoos miti yaa waaqa koo maalumaaf na dhiiftee yoo jedhudha bara diiyaabiloos kan itti dhiyaate kana booda gatii hin qabu kunoo dadhabaadha gatii hin qabu jedheetu kan inni itti dhiyaate. Naa Pope Shinoodaan maal jedhu lakki Heroodis ajjeesuudhaaf gara biyya Misiraatti haa adeemu yoo jedhamu ayi bakka namichi kunoo humna hin qabu jedheeti diiyaabiloos abdii kutataa jedhu. Achumatti immoo biyya Misiraatti immoo xaa'ootiiwwan adda addaa yoo inni daaku gaafa argu waaqadhaayi jedhaan jedhe. Ayi lakki bakka bari Heroodis du'eeraa deebi'i kaa gara qe'eetti gaafa jedhamee Yoosef Maaramii fi gooftaa qabatee too dhufu immoo
dadhabaadha wanni kun gaafa mooraa horiitti dhalatu dadhabaadhuma akkanatti waan qeedumallee hin qabu manumallee hin qabu jechuu danda'a deebisee ammoo warri saba sagal jedhaman ammoo kennaa balcha qabatanii to gaafa isa gaafachuudhaaf biyya fagoodhaa dhufan akkasumas immoo ergamoonni waaqayyoo hin sodaatinaa jedhanii to tikseetti gaafa dubbatan immoo gaafa argu kan dhalate kun waaqayyi diiyaabiloos akkuma bitaatti galetti itti fufee haga inni duutti jedhu poobshiidhaan haga du'a isaatti waaqamoo nama kan jedhu ogummaan isaa icciitiin isaa akkuma bitaatti galetti gaafas ammoo yaa waaqa koo maaliif na dhiifte gaafa jedha kun yeroo dhumaati kanaafiyyuu bu'uura barameen akkuma fooni addaamii fi ijoollee isaa si'ool keessatti mankararsaa ture gidirsaa ture fudhadheetan gidirsa jedhee yoo itti siqu hoggana gooftanii qabatee iyyisiisee gara si'oolis deemee lubbuuwwan hundayyuu booji'ee jedhaniiti gaa kan hayyoonni mana kiristaanaas dubbatanii akkasumas immoo poopshiinodaa sadaffaan dubbatanna qabxiin muummin laalamuu qabu falaasama humnaa isaa haaraa kanatti baruu qabnadha. Amma nus kana barachuu qabna amma Kiristoos kan inni nu barsiise kanadha. Falaasamni humnaa inni haaraan kun nuuf hin galle taanaan waan injifannee nutti fakkaatu. Gaafa soomnu nuti gaafa soomnu falaasamni humnaa inni haaraan waan nu galeefi otoo qabnu soomna. Otoo qabnu nun barbaachisu kun dhandhama isa dhumaa miti dhandhamni inni kanarra wayyu ni jira dhandhamni itti jira nunnoo galata waaqayyooti innoo fooniif dhiiga gooftati kun immoo maalluu godha nuunoo isa eegaa jirra dhandhamni addunyaa kanaa nuuf maali misirritti gooftaa Yesuus Kiristoos teessee eegaa jirtuuf maal nyaataaf dhugaatiin isheedhaaf maali nyaattees bar ittiin tolu dhugdeetes ittiin tolu bar ittiin goruu bar uffattees ittiin tolu wanni addunyaa kana yeroodhaaf yoo itti jiraatte dhaala ittiin tolu falaasamni humnaa inni haaraa kun waan mul'aturra waan hin mul'annetti. Waan hubatamerra waan hin hubatamnetti waan qabatamaadhaan ijji keenya arguu fi gurri keenya dhaga'u on icciitii kan ta'e isa hin mul'anne sanatti akkamitti akka buluu qabnu kan nutti agarsiisudha. Kuni nuunuu nutti baruu qaba waaqni maaliif nama ta'e qofa otoo hin ta'in nuunuu barra utuma dadhabaa taaneeyyuu jirru teessoo of tulummaarraa gadi bu'uu dadhabneerra bara. Namtuu barra wanni waaqessuun wanni ittiin of waaqessuun bara hedduutu jira bara teessoo isaarraa gadi bu'aadha bakka bu'aa sirrii miti bakki isin jirtanii. Heewaanis barkan ittiin dogoggorte kanadha bara teessoo of tuulummaa diyaabiloos irra taa'uu waan barbaaddeef waaqa ta'uun barbaadaa jettiiti miti gorsa boofaatiin kan isheen kanatti dhufte dhimmi kun waan baay'ee nama rarufanii kaase barsiisa yeroo baay'ee fudhadheera wanni irratti dabaltanoo jiraatan yaada keessan haa caqasuti haa xumurru. Dhugaadha galatoomaa qabxii bu'uuraati abboonni keenya kanaaf mitiiree waaqayyoo ogummaa addunyaa kanattiin uumeerra kan ittiin fayyisetu caala kan jedhan falaasama humnaa haaraa jettanii kan kaastan kana dura falaasamni seexanni fayyadamee addaamiin dogoggorse jira ture yeroo kitaaba seensa wangeela irratti abbaa Osaabiyoos yeroo barreessu akkasumas kitaaba Aksimaaros irrattis abbaa Epifaaniyoos akka katabeetiin jiru seexanni yeroo bineensonni yeroo duraatiif addaam yeroo kabajaan jiru akka birillee kan ifu ulfaataa ta'e yeroo jirutti dhaqaniit nagaa gaafatu ture akka nu amma mana kiristaanaa deemnee tasaallamnu akka nagaa gaafannu kan nagaa gaafatu ture gooftaa isaaniiti yeroo sana gaaf tokko boofti yeroo deemtu karaa irratti wal argataniit baay'ee isaan kaasu akka wajjin deeman walii galan yeroo akka sanatti walii galanii deeman seexanni qaama bofaa keessa galteetu gama tokkoon seexana fakkaata. Gama tokkoon bofa fakkaata. Kuni falaasama seexanaati ture yeroo sanatti. Fakkeenyaaf bofuma har'a jirus yeroo laalle bofa baay'ee bifti garaa jala jiruu fi bifti garaa duuba jiru gara garadha. Bofa daalacha yeroo arginne jalaan adii ta'uu danda'a. Bichaa bifa lama qaba. Bu'uura sanaan har'a as ga'eera. Addaamillee dubbii isin jalqaba amma kaastan. Seexan nama dhamoo waaqa dhamoo jedhee akka adda baafachuu dadhabe san addaamis akkasitti dogoggore. Yeroo bofti dhaqxee dhugaaf soba walitti makteetti. Soba sittiin dubbanne. Dhugaas ittiin dubban dhugaaf soba walitti makte addaam ati gooftaa samiif lafaati miti jette gooftaa samiidha jechuu isheetiin sobdeetti gooftaa lafaati jechuudhaan dhugaa dubbatteetti gooftaan lafaan si godha jedhaniira waan amma addaam adda baasuu dadhabe bineensota kan biroo bofti duraani naguma dhuftee nagaa nagaafattee kabaja naa laattee deebiti bofadha akkan jenne halluu bofadha. Miilan kan dhufe bofadha maaliif abboonni keenya miila qabdi bofti jedhanii waan barsiisaniif barsiifata daddarboo mana kiristaanaa keenyatti erga abaaramtee booddeedha biyyoo biyya lafaa nyaatta lafarra deemtee erga jedhamtee booddeedha miila kan dhabde bofuma miti nagaa kan nuun jedhu kunidha yeroo isheen mootii biyya samii jettu booftarra maal taateetti falaasama sanaan wal harkaa dhayeeti dhugaaf sobatti dubbateeti addaan waan tokko dubbatee ture qabxii ijoon an kaasuu barbaadu
oofaliixi aara'awee mitri jedheen. Yaa bineetti biyya lafaa adda baasii dubbadhu jedhe. Amma bineensa afaan itti dubbataaf miti. Kan bineensa bofa jedhamu sana faana jiru waan biraati jechuudha. Adda baasii jechuun immoo kaleessa bineensi kunis gocha biraa hojjechaa turte. Gocha nagaa gaafachuu keessa natti fufi malee. Kana dhahe waanis kan dogoggorte jechuudha. Falaasamni dura ture sun seexanni bofarra bulee gama tokko kan inni dubbatan seexana. Akkaataan inni aaktitti godhu akkaataan inni gannata ittiin seene kan bofa. Kana addaan wallaalchisee addaamiin dogoggorsee waan tureef ogummaadhaan mo'atama. Gooftaan keenya immoo waaqas namas nama goonkaas waaqa goonkaas ta'ee dhufee ogummaa kanaan waan nama fayyiseefidha. Kanaaf kun ogummaa waaqayyooti. Hin qoratamus biraan ga'amus walumaa gala isaa immoo akkuma isin jettan itti of firoomsine amma namoonni baay'een kan dadhabani ogummaa kanatti of firoomsuudha. Itti of firoomsuu qabna. Maali mee nutiyyuu yeroo ni soomna jennu akkuma isin kaastan dhabnee miti. Otuma qabnu ofan adabaa ofin to'adha. Dhala namaatiif immoo dubbiin ijoon jalqaba of to'achuu. Addaam of to'achuu dadhabee hewaan of to'achuu dadhabdee gaafa ajaja diiganii kufaatiin kan dhufe waan ta'eef of to'achuudhaaf ogummaa nu gargaaruudha. Kanaaf dubbii fayyinaa keessatti gahee guddaa hin qabudha. Falaasamni ogummaan kun waan ta'eef itti jiraannuudha iyyuu ergaan keenya kan caalu jechuudha. Tole egaa barsiisaa guddaa galatoomayii amma immoo egaa kallattiidhaan gara faarfannoo faarfataa gammachiisii fi faarfattuu magartuutti isin ceesifna. Egaa nu waliin turan affeerra keenyadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota qophiin keenya ayyaana du'aa ka'umsa bara 2014 sababeeffannee qopheessine kana fakkaata. Egaa qophii keenya qopheessuudhaaf stuudiyoo kan nu mijeesse Universal Marketingidha. Akkasumas immoo qophii kana waraabuudhaa fi direct gochuudhaan kabbee hirkoon waliin turee jira. Akkuma walii galaatti egaa barsiisaa Dammallaash faarfataa gammachuu fi faarfattuu magartuudhaan galatoomaa jennaanii taansuudhaan walaloo gabaabduutu isinii dhiyaata. Nuyi garuu gamanumaan turtii gaarii isiniif hawwaa qophii keenya goolabna. Mata dureen walaloo kanaa ragaa sobaa jedha. Ragaan sobaa kuni ka'umsa kan godhate Wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 24-26 irratti seenaa barreeffamedha fi seenaa soosannaa kan kitaaba soosannaa irratti barreeffamedha. Jechuun gooftaan Yesuus Kiristoos yoo ka'u duukaa bu'oonni isaa reeffa isaa hatanii fudhatanii oduu jedhu haaraabsinuuti
oduun du'aa ka'umsaa kun akka awwaalamu haa goonuu jedhanii shira fariisonni xaxan ka'umsa godhachuudhaan kan barreeffamedha. Ragaa sobaa jedha. Yakkaan yakka miixi, dubbiin dubbii xaxi. Guduun folii gadi, ilaalcha namaa gaadi. Abbaa gadaa warrasii hoogganaa biyyasii, sabaaf sablammii kan ilma maaramii, takkaa Qeesaara Roomaaf, takkaa Waaqa Abbaaf, takkaa seera Museef quuqamitti fakkeessi, qulqulluu xureessi, hajaa urgeessi, dhugaa irraa maqii, dhugaa hundaa qeeqi, miila dhugootaa danqii, akkasitti mala mali, dhugaa gadawwaali, boolla gadi fageechi, dhiitaa itti jabeechi, dhakaa itti gangalchi, guyyaanii kan sanbataa ka'umsa waaqa ulfaataa, ayyaana waaqa jiraataa, waardiyyaa kee dhaabi, haqa irra dibi, eeboodhaa waraani, humna kee maraani, dhugaa gad ukkaamsi, awwaalatti hambisi, arraba kees baasi, abidda kee laboobsi, wajiiji bobeessi, hoo'isi, dagachiisi, mataa isaanii adoochi, cufa isaanii macheechi, dawweechi, fajachi, qalbii isaanii joorsi, dharaan isaan marsi. Maallaqatti ushaali, sobatti cuqqaali, hurriitti mari, irraa goratti diri. Didee yoo mul'ate si jalaa futtaafatee dhugaan injifatee akkana jedhi tasaasi, sobaan ragaa baasi, akkana jedhaasi maganne fudhatanii nuti rafne lakki namichi hin kaane. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u.